Ashama akka mul'atan daawwattoota GMN TV oduu guyyaa kanaa isinitti himaa oduu wajjin aangoon duraagaati. Gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa hundeeffama isaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuudhaan konfereensii nageenyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti geggeesse. Saganticha irratti argamuun haasaa baga nagaan dhuftanii kan taasisan bulchaan kutaa magaalaa Furii Dr. Phexros Waaqayyoo amantaa namaa fi uumaa walitti araarsuudha. Namni amantaa qabu naamumsa qaba waan hojjetu ni beekaa jedhan. Amantaan tokkummaa nagaa jaalala obbolummaa labsa waan ta'eef abbootiin amantaa ayyaana bara haaraa fuula dura dhufaa jiru kana keessatti karaa nagaaf tasgabbii qabu akka kabajamuuf qooda isaanii baachuu akka qaban dhaaman. Phaaphaasiin hangafa kutaa magaalaa Lallaba Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Shaggarii fi boordiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa eebbifamu. Abuna Saadiroos amantaa hundi nagaa jaalala obbolummaa tokkummaa fi araara labsa waan ta'eef abbootiin amantaa hojii eebbifamaa faayidaa biyyaaf nagaa biyyaa labsu qabaa jedhan. Abbootiin amantaa ayyaanonni bara haaraa karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka kabajamuuf mana amantaa hundaa keessatti nagaa jaalala tokkummaa fi obbolummaa labsuun nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu qabu jedhan. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar Sheek Xaahir Abdul Qadir bakka nageenyi hin jirretti hojiin misoomaa dinagdee fi hawaasummaa hin jiraatu waan ta'eef abbootiin amantaa nageenya biyyaa keenyaa keessatti akka dhufuu fi nagaa labsuu qabu jedhan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shaggar obbo Leenjisaa Jootee magaalaa Shaggar keessatti dhaabbileen amantaa hedduu jiraachuu kaasuun abbootiin amantaa gaammii diinonni ayyaanota uummataa irratti geggeessan jala dhaabbachuun nagaan akka kabajamu taasisaa turan cimsuun ayyaanni uummataa bara haaraa masqalaa fi irreechi karaa nagaa akka kabajamuuf qooda isaanii akka baatan dhaamaniiru. Abbootiin amantaa haadholiin siinqee abbootiin gadaa magaalaa Shaggar namni nagaan bahee hojii misooma dinagdee fi hawaasummaa irratti nagaan akka hirmaatu gochuu keessatti gahee isaanii olaanaa ta'uu himan. Barreessaan waliigala gummii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qeesis Taggaayee Taaddalaa diinonni keenya amantaa gosaa fi naannoo gargar nu qooduun walitti nu buusaa jiru. Kanaaf abbootiin amantaa keenya kan durii caalaa tokko taanee nageenya biyyaa keenyaa tumsuu qabnaa jedhan. Gumiin amantaa kan hundaa'eef nageenyaa fi tokkummaa biyya keenyaa cimsuuf waan ta'eef abbootiin amantaa garaagarummaa waan hin qabneef tokko taanee birmadummaa biyya keenyaa eegsisuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Saganticha irratti gumiin dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar hundeeffame isaa waggaa tokko keessatti hojiilee nageenya misoomaa fi hawaasummaa garaagaraa keessatti hirmaannaa taasisaa turuunsaa ibsameera. Guyyaan hundeeffamaa ajaja bahaa waggaa 47ffaan har'a magaalaa Jijjigaatti kabajame. Ajajaan waliigala raayyaa ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Julaa haasawaa taasisaniin qaamoleen gama bahaa biyyattiitti waraana kakaasuuf yaalaa jiraachuu himaniiru. Gama bahaa biyyattiitti kanneen dibbee waraana rukutan raayyaa ittisa jabaa birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu akka qabnu dagachuu hin qaban jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Julaa. Itoophiyaan waraana cimaa humna babal'achuu barbaadu kamiyyuu ittisuu danda'u qabdi kan jedhan raayyaan ittisa biyyaa kanaan dura aarsaa guddaa kaffaluun humna weerartuu Somaaliyaa ittisuu eeraniiru. Waraanni jireenya uummataa fi dinagdee biyyaa akka balleessu seenaa irraa barachuu barbaachisaa ta'uu kan dubbatan Fiild Maarshaal Biraanuu Julaa ilaalchi babal'istummaa waraanaaf kan kakaasu waan ta'eef of eeggannoo taasisuun akka barbaachisu himan. Dabalataan har'a hundeeffama isaa waggaa 47ffaa kabajaa kan jiru ajajni bahaa dirqama itti laatame hunda ga'umsaan bahachaa turedha jechuun jajaniiru. Hawaasa diyaasporaa gara biyyaa dhufaa jiran simachuuf qophiin taasifame. Waajjirri Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa waamicha hawaasa diyaasporaa gara biyyaa dhufaa jiran simachuuf qophii barbaachisu taasifamaa jiraachuu beekseera. Waajjirri Pirezidaantii Daayirektarri dhimma hirmaannaa diyaasporaa obbo Amiin Jundii Koomishiinarii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa waliin dhimma kanarratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Mootummaan Naannoo Oromiyaa daandii xiyyaara Itoophiyaa waliin ta'uun hawaasa diyaasporaa ayyaana irreechaa irratti hirmaachuuf dhufaniif gatii tikeetii balaliinsaa harki 15 akka irratti taasifamuu himeera. Namoota hojiilee investimentii garaagaraa irratti hirmaachuu barbaadaniif haalli mijataan adda ta'ee qophaa'uu ibsameera. Diyaasporaan bakkeewwan turizimii biyyaa keessatti argaman daawwachuu dabalatee dhimmoota dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyyaa irratti hooggantoota olaanoo waliin mari'achuufis haalli mijachuun ibsameera. Imalli irreecha diyaasporaa fi carraa olaantummaa uummataa fi faayidaa biyya abbaa isaanii qaban kan itti agarsiisu ta'uu irreechi duudhaa Oromoo walitti hidhu waan ta'eef uummanni aadaa kan eeggatee kabajuu akka qabu ergaa dabarsuu isaanii waajjira Pirezidaantii irraa odeeffanne. Egaa kabajamtoota daawwattoota GMN TV oduu guyyaa kanaaf qabannee kana fakkaata galatoomaa ulfaadha.